عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Ummaayyuu Shamaa harka fuunee jirtu nageenyi koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jecha. Egaa sooshaal miidiyaan kun akkuma waan gaarii fidu waan hamallee fida. Yaa shamarran teenna yaa obboleeyyan mana madaamii keessa dalaydan keessattuu warroonni shamarranii. Lubbuu keessan odoo balleessuu baattanii wanti hundinuu ni dabra. Rakkoon kamiinuu jechuudha ni dabra. Namni rakkatee nama rakkatee argatuyyuu waa kam keessattuyyuu fiixa baya. Yaani rakkoo dabruuf jettanii lubbuu keessan osoo balleessuu baattanii baay'ee gaariidha. Namni kamiinuu yeroo hunda gammachuudhaan hin jiraatu. Eessumaa yoo jiraatan yeroo hunda gammachuun hin jiraatamu. Jireenya addunyaa tuni buraaburreedha. Akkuma gaariin jiru badaan jira. Akkuma gammachuun jiru immoo gaddes jira. Waan hundaayyuu nama obsaan dabarsituyyuu bakka yaadee fi akka yaade ta'uu danda'a. Wallaahi micatti tana mana fincaanii keessatti argee waan isin godhataa jirtu keessan argaa jirtanii hedduun natti dhagahame jechuudha. Garuu isin lammii Itoophiyaatillee miti. Haa ta'uu sarratanyaadha mana namaa dalayduu mana namaati. Akkuma nuyi akkuma nama kamiituu dalagadha of jijjiiraaf biyyarraa bayan jechuudha. Lammiin kamiinuu warri mana arabaa kana keessa dalagan. Innaa rabban takka yoo nama hundaa miti numa jira namni waluma keessa jira akkuma biyya keenya keessatti namni gaariin jiru namni badaan jiru akkasuma wal keessa jirti arabni tunillee namni tokko kan ilma waan takka rabbii ofillee quba hin qabne rabbumallee hin sodaanne uummata akka gifillee hin sodaanne jira. Wallaahi rabbummaan nama haatiisu innaa warri mana akkasillee isin qabee jedhe yoo jiraate haga dandeettanii yookaan mana jijjiirachuu yookaan immoo haala jalaa ittiin jalaa bayuu dandeettaniin bayuudha malee sammuu keessan akkasitti of miidhuun hin barbaachisu. Akkasii aarii gama birallee yoo qabaatan immoo wanti hin dabarre hin jirtu ni dabartii hundumtuu yoo mana madaamii keessa teettanii shamarran ta'enna of hin cinqina keessattuu jechuudha wallaahi. Baay'ee ulfaata. Jireenya mana madaamii kana nama dalagee beekutu iyyuu beeka. Wallaahi ofii hin dararina ofii hin cinqina mataa jedhaatee jiraadhaa haga dandeettanii sammuu keessan isiniin jechuu barbaada. Amma dhiyeenya kana micayoo wayii tokko kana irratti of rarraastee akkas olii gad oofaa turan. Wallaahi baay'ee tokko nama ulfaata. Wanti lubbuu namaa baasuu geessus hin jiru. Yoo aartes yeroodhaaf tasgabbooftee yookaan immoo bakka ofitti balbala ofii gachooftee xiqqishumeessi daqiiqa 5 illee taatu teettee itti yaaduu qabdi malee lubbuu ofii balleessuun gaarii miti. Ijoolleen teenya nama hedduutu iyyuu uffannisaa jiran kun qoricha dhuganii kun of rarraasanii kun jiruun addunyaa tun buraaburreedha jara keenya waan akkanaa kanatti hin gamina. Hanga feetanis aartan hanga feetanis jireenyi tun akkuma akka biyya keessa sodoo jiraate namni waan aaruuf hin dhabu numa aara. Haa ta'u garuu gama lubbuu ofii kana fiiguun of cinquun maal jechuun gaarii miti. Keessattuu namni mana namaa keessa dalagu aramni isiniin beektu. Wallaahi namaan beektu jarri. Oduu amma fedhe si dhukkubaa jiraate ka'ii hojjedhu siin jetti malee ciisi hara galfadhu maal isiin hin jettu. Innaa akkasii mataa keessaniif yaaduu qabdanii nama mataa ofiitii yaadan namaaf yaada. Nama ofiif ta'etu yoo ofirra taree namaaf tayaa jalqaba ofiif ta'uun ofiif yaaduun waan gaariidha. Rakkoo isin dhufte kamiifuu lubbuu keessan baasuuf hin yaadinaadhaan akka gama kiyyaatitti akkasii waanuma viidiyoo kana ilaalee hedduu natti ulfaate wallaahi waan hin dubbadhullee nama dhidhiba. Namuma hedduutu rakkoo keessa jira haa ta'u hundaafuu rabbiin rakkoo kana jala namaa baasu jedhaniitu hanga danda'anii jala bayuuf yaadudha malee of cinquun akkasitti homaa faayidaa hin qabu. Yoo of miidhuu ta'e malee nama miidhan hin qaban. Aramnis hin miidhamtu. Yoo ati deemte boru ganama isa biraa fidatti jarri dantaa isaaniitii miti. Namni yoo miidhame mataa ofiitirraa miidhama. Akkasii isiniin jedha shamarran ta'enna of hin cinqinaa warri mana madaamii keessa jirtanii hin cinqaminaa. Yaada kamiiyyuu inshaallah rabbumatu goota jedhaatumaan hanga dandeettanii of jabeessaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaa naaf tayaa.